Yeroo namoonni tokko ati kana caalaa nun barbaachiftu jedhanii si yaadanitti isaan hin kadhatin. Nama duraan dursee si gatuuf yookaan si ganuuf murteessa tokko duukaan fiigin. Atis nama kaa. Kun baay'ee nama dhukkubsa nan beeka gaafan jedhu akka ati yeroo kee amanamummaan kee isaaniif kennite nan beeka. Kanarra darbitees iddoo sagalitti of kukkuttee namoota kamiifiyyuu kennite ta'a kanaan dura. Garuu isaan immoo si'iin akka filannoo tokkotti fudhataniiru ta'uu danda'a. Jaalallis wanta ati isaanirraa argachuun sirra turedha. Garuu immoo jaalalli dhugaan si'iin xiqqeessee isaaniin ol hin kaasu. Sagalee keessa calluma jechisiisee akkasumas gatii kee hin shakkisiisu. Yookiin xiyyeeffannaa argachuudhaaf jettee hin beeloftu. Jireenya nama tokkoo keessa turuudhaaf qabsaa'uun sin barbaachisu. Obsa argachuudhaafis hamma gadi cabdutti jilbeenfachuun sin barbaachisu. Waan salphaa ta'eef utuu hin taane waan barbaachisaa ta'eef kabaja kee qabattee biraa deemuu qabda. Nagaa ta'ettee jechuudha. Adeemsi fayyuu faaya mormaa miti salphaatti mormatti isa kaa'atan. Nama tokko dhiisanii adeemuun addaan ba'uun yookaan akka nama namni jalaa du'eetti gaddaan nama cabsa. Garuu immoo lapheen yoo cabeyyuu gama biraadhaan nagaadhaa fi bilisummaan akka jiru ani waadaa siifan gala. Kana booda si'uma isa fayyee fi isa yeellaanetu jira. Kanaafuu humna kee jibbuudhaan osoo utuu hin taane caalaatti isaan jaallachuudhaaf filadhu. Karaa isaan gochuu hin dandeenyeenis ofii kee deebisiitii filadhuuti jaalladhu. Kanatu seera. Yoo jaallatteetta ta'e maarree laayikii, sheerii, koomentii naaf godhi. Galatooma.